Kumasan dhadhee sarratanyaan diraavar illee hin jirti Filipiinii hin jirti Ugandaanis nuuli hin jirti isaan mooliin dachaane galleetuma mana keenya bulle barii isaa du'a dhageenya wallaahi rabbiin khayrii haa godhu. Okay asirratti wanta kan hin jiru barbaadu dure ati amma fakkeenyaaf asirratti caala mucaan kun iduu qabatamaan fakkeenyaaf jechuun jechi kiyya mucaan kun iduu qabatamaan kan isin argitan ni jiraame caala wanni dabaafatu fadhu takka ammas qabatamatti mucaan kun du'uu isaa namni argee kunoo mucaan kun du'ee jira reefka isaa fidee jiraame mee takkitti tana addanaa baasa maaliif hin jeebeeta mucattiin tun eeda ol dubbisanii deemanii ganama ammoo mucaan du'ee jira mucattii jajjabeessi jedhee natti hin dhufe. Namni ebelu haflaa dhaqe sargii dhaqe jedhee badee of ajjeesu waan jiru natti fakkaatan yeroo kanatti sanuu zamana har'aa kanatti. Kanaaf ila dhugama dubbannee amma bara amma gurbaan du'ellee rabbi yoo ka du'ee jiraatu taate rabbi isaa haa araaramuuti jechuun illee garuu nama shari'aa kenna. Haati warraa isaa tarii qaalii isaatiin maletti deemus dandeessi wanti jechuus dandeessi bilbila jalaa kaasuu dandeessi garuu amma kana kan jedheen mucaa saahiba isaati jechaarti akka dureen jettutti yoo akka dureen jettu taati kawaan kana dubbii kana jedheen illee akkasuma mi dure kaasitti dawwalee wanti jee saahiba isaati mi kaa'in du'ee ka mucaan hin du'e nuun jedhe mucaa amma abbeeraa isaa kana biyyee siin jedhu hin du'e naan jennaani anamantii dhabee hin sobaaraa piraankii nu godhu jiran jedhee mucattii suudii jirtutti dawwali jedhee lakkoobsa ergi dawwallaaniini dawwalee ka'eera garuu bilbilli isaa kakaasee obboleessa isaati. Obboleessa isaa tiruu bira jiraata. Ayaga okay akkanami amma mucaan kun suudii jiraami maqaa isaa guutuu nu himame isin mee namni isa beekuun dhabamu amma dubbiin tun gaa beeka jara keenya amma gaalaal dirreetti cibaa jirra beeka walii galaa jirra amma dubbii isin amma step by step dha taati anaaf dhoombirii waliin nu laala dhoombir amma asirra wani adda baafachuu fadhu mucaan kun namni isa beekuun dhabamu namni gartee ganda inni dalagu sanis jiru hin dhabamu mee mucaa kana maqaa isaa guutuu haanuu himanii maaliif ijoolleen jimma isaa ta'u namni biralleen namni mucaa kana maqaa isaa guutuu yoo beekee namni wanti juwaan hin taaneef haafizaan yoo dandeesse maqaa isaa guutuu fakkeenyaaf Badruu abbaa Bulguu abbaa Jifaar abbaa Abaluu jettee yoo nuu himte maqaa isaa namni wallaalu jiru waan ta'eef waan inni keessa jirus nuu himuu dandeessi waan ta'eef mee haa adda nuu baaftu bakka tanaan barbaada dhombira kam jettaati. Eewa ila sirrii jette tokkoffaa irratti wanni uummanni as jala jirullee beekuu qabu mucayyoon tun jaartii isaati isiin illee jaarsa kiyya jette homaa lolli takka nu jedduu jiru hin jette kanarraa mucayyoon mana koontiraataa jirti bakkiteen tun ifa addaan bahuu qabdi bara namni garii nama boruma maasiyaa seennee waan kanarratti isiituu haala deemee yookiin durriyoome yookiin akkana jechuu ni dandeenya tokkoffaa sanirraa bilisa. Maaliif kunoo namni isin waliin haflaa deemtellee bira jira isiinis nama mana koontiraataa jiruudha jette lammata gurbaan kun namni bira jiru suni ka du'e isiidhaan jedhe suni miidiyaa irrallee akkanumatti argaa jirraati mee nama san maqaa isaa nuuf hima nama isiidhaan du'e jedhe san kaas keessa jiru lakkoofsa akkana kun olaan isa kanan barbaadeen mee dure mucaa gartee silaa du'e siin jee san irra sheer nu godhi takka ji lammaffaa irratti ammoo dhombirsaa teessi jirta biyya kam jirtaati. Aboo qoy kanaatu adda sini baasa. Anaatti sini baasa. Ishee adda nuu baasi jaala. Laal mucaani du'ee jee dubbatisanii obboleessa mucaa du'eeti. Okay. Eefa anaatti sini baasa. Obboleessa mucaa du'eeti mucaan amma du'ee jee dubbatisanii qabamee jedhan. Abdul Karim tunatti me anaan Abdul Karim tunatti me dhagay Abdul Karim tunatti me mucaan immoo kaa laal obsi mucaan obboleessi mee qoy jaala mee qoy dubbii takka qoy bakka tana wayii si galcha. Dhaqooy mee dure qoy na dhageeffadhu kadir waa dubbata yeroo takka qoy yeroo takka akkamittiin eenyu jedhanii qabamu. Okay akkatti qabame an sheer godheetiin jira odeeffannoo guutuu harkadhee caalaa dubbii ta'e irratti dhaqaamoo wanti ijuu kun deemaa jira yoo san taate amma dubbiin san waan qoosanii deemu. Mena eeshe na dubbisi haa xiqqoo haa dubbadhu haa xiqqoo haa dubbadhu laali mucaanii ani akkana yoo if galaafadheesi sababa isiitiin if galaafadhaa jedheeti guruuppii keessa sagalee qabe mucaan amma abbaan manaa mucaa kana miciyyoo tana fuudhee kan jechuudha yooniif wanni ta'ellee sababa isiitii keessa naa beekaa jedheeti guruuppii keessatti dubbatee ka'ee achi immoo jedheebeeti fannisee jedhama manarratti fannise mucaan amma deera isaa karreefu tana mana asirra ture ni jirtanii warri jirtanii nama kuma dhibba saddeet ture yeroo san mucaan wasiila isaa tokko dubbatee jira kaabbeeraa isaa jechuudha. Dubbatee yoo ni fajjeessee sababa isiiti jedheeti gurbaa keessa dubbatee achuma galeeti manatti mukarratti fannisee jedhanii sobaa jedhe
mana irratti firraasee jedhe mana ulaa gubbatti jedhee ergasii immoo obboleessi guddaadhaan mee dhaqee ilaali mucaan eedee kana yeraa jedhaniini irra dawwale obboleessaa san irra dawwalaan bilbila kaasuu didee kaasuu dinnaa wal cinaa dalaganii keetti dhaqeeti yeroo dhaqee jedhu mucaa du'etti dhaqee jedhu obboleessa du'e. Achi isa saniyyuu immoo akka jedhamaa jirutti akka mucaan sana mareef jedhee keetti obboleessi isaallee waliin qabamee jedhe amma obboleessaa guddaan isa qabamee jira jechuudha. Akkas akka reefu mucaan asirra dubbatetti akkasuma gaayis warri reefu dhageessan. Laali caala kadeera asitti maal dubbisuu. Kana kunoo si garsiisaa qoy. Qoy waa si garsiisaa. Qoy waa isin garsiisaa. Qoy waa isin garsiisaa. Hin argitanii mi? Kun obboleessadha. Dhaabu qoy dhaabbaddu qoy wantarraa kaasaa qoy akkanumatti. Kaameraa duuba deebisi. Qoy kaameraa wanti deebisi. Kaameraa duuba deebisi. Okay. Qoy. Okay, kunoo baname. Hin argitanii amma? Mul'ataa biyya. Okay, mucaan kun amma mul'atamee isa Okay. guddisi caaliyyeen. Okay. Mucaan amma laal qoya. Okay. Dubbisi bare mara kon jiru. Ani fi guddisuu hin danda'u sa? Okay, guddisee jira. Laal amma mucaan kun Farid Abdurrahman Jaamaa ijoollee Jimmaati. Obboleessi mucaa amma du'ee kuni Aminuu Saadaa jedhama. Yoo isin arguu baattan isinifan dubbisaa mucaa footoon isaa kana kunoo. Kan lakkise kun ammoo ijoollee ganda isaati. Anuu sheer godheeti. Kadu'e maqaan eenyu jedha? Kadu'e qo'e kunoo laal. Akkana jaalaa barreeffamni. Aminuu Saadaa jedhama. Obboleessa Quxusuu Badruu Saadaati. Kan du'e illee Badruu Saadaati maqaan isaa. Okay? Ka ammoo obboleessi isaa kuni dhimma hidhamee fi sa'aatii 3 dura mucaan kun Suudiirraa lakkise. Nama isa beeku. Akkana jaalaal Aminuu Saadaa jedhama. Obboleessa Quxusuu Badruu Saadaa kan kaleessa of ajjeeseeti. Bakki naannoo tokko bakki jarri hojii hojjetanillee iddoo tokko. Mucaan eenyu Aminuu Saadaa kunii fi Badruu Saadaallee bakka hojjetan iddoo tokko. Amma hidhaa jira mucaan kun. Akkasumas isin jedheenaanis akka reefu Isiniifin barreessaa qo'a. Isiniifin dubbisaa qo'a. Maarree obboleessi Quxusuun kunis du'a obboleessa isaa garaan dadhabee faannootti ilaaluu dadhabee jennaan du'a obboleessa isaa kana ijoolleen biraa qabuu sodaatanii inni dhiiga isaa waan ta'eef obboleessa isaa waan ta'eef mucaa du'e kana faannoodhaa bakka inni itti of fannise faannoodhaa gadi buusee sababa kanaati aramni bakki mucaan itti of fannise kun obboleessa isaa lubbuun jiru kanallee adamsanii bootaa inni hojii hojjetutti qaama mootummaa waliin ta'uun mana hidhaa buusanii jiru. Namoonni waraqaa biyyummaa qabdan imbaasii biyya Saudi Arabiyaa keessatti argamtan akka mucaa kana nuuf iyyaafattan dubbii isaa kana nuuf qulqulleessitan kabajaan isin gaafannaa. Biyya kana keessatti yakka akka kanaa miti qaamaan xiqqoo nama dhiisinaan yeroo tokko mana hidhaatti darbamnaan ba'uun ni ulfaata. Abbaa isa kaan du'aan erga dhabee isa abbaan mucaa kanaa baana. Abbaan mucaa isa kaan du'aan erga dhabee isa lubbuun jiru ammoo bakkatti ilmoo lama dhabuun hin ulfaata. Sheer gochuun namoota hunda biraan ga'a jechuudhaan mucaan kuni obboleessa isaa kana gallakkisee jira jechuudha. Aminuu Saadaa jedhama mucaan kun jara keenya obboleessa mucaa du'eeti. Mucaan du'e ammoo Badruu Saadaa jedhama. Akkuma ta'e meebii ijoollee geeraa ta'uu danda'a warri beetaniin beetan. Amma dubbii kana yoo ta'e. Maa barkuma haati manaa isaatu jirti haaduu manaa isaatu sirri gaafachuu dandeessaniira. Isuma duruma tana wanti matana sirri gaafachuu dandeessaniira. Eenyuun? Eeshi. Ani osoo inni hidhameen dura an dubbiseera kana dawwaleeti isa kanan dubbisee jira. Ani kajedhaara dhugamu osoo bajennaaniin ani du'ii isa gaafachuuf dawwalee du'eera jedheetu mana irra cufate mana ittiin dubballe. Okay. Godanyaan xiyyaa gada dawwaltee amma mana hidhaa shorta na bira jira bilbila narraa fuudhaaranii haasa'u irratti mijatu jedhee bilbila isaa yooma isaan harkaa fuudhanii dubbiin asuma irratti dhaabbatte ka ani warra jara kanneen keessatti beekuu jechuudha. Okay. Hayyee jara keenya gaa amma asirratti obboleettii teenya tana tokkoffarratti amma akka nama tokkotti waan hin hubadhe keessa mucaa saniis waan hin haga kaleessaati Facebook irratti argaa jiru keessa. Amma obboleessi keenya kun takka akkuma isiin jettee aarii mucattii tanaallee of galaafachuu danda'a. Tokko isa kana mucaa lammaffaa irratti
Tarii achitti namaa wal dhabee amma mootummaan obboleessallee qabdeerti. Mootummaan biyya Arabaa kana keessa namni tokko yoo si biratti du'e yookaan lafa dhehe akka biyya keenyaa fiddee harka jala kaawwattee qonyee irratti darbattee hospitaala fiiguuriin hin jiru. Abbaa keetu yoo ta'e raachisiitee mootummaatti yaamta. Tarii dhahiinsa namaa qabaachuu danda'a yookaan ammoo achitti obboleessaanis wal dhabuu danda'a. Akka hedduu jira duniyaa tana keessa. Mucaan ammoo obboleessi kuni tarii sababa isuma kan obboleessa kiyya jee garaan dadhabee qabeef yookaan faannoo irraa gadi buuseef harki ashaaraan itti ba'uu danda'a. Mootummaan gaafa reefka tokko qabe ashaaraa nama isa tuqee itti baasa. Namni akkanatti sa'aatii san keessa tuqe akka waan dhaheetti ilaalama haga addaan baafamee hospitaalli qulqulleessutti hin dhiisu jechaadha. Kanaa jennaan amma wanni nuti goonu obboleessallee Oromoon Saudi Arabiyaa keessa jirtan jala buutanii iyyafattanii embaasiin Itoophiyaalleen mucaa sana deemtanii ilaaltanii mucaan san yakka qabamoo hin qabu tuqaa obboleessa isaa keessaa qabamoo hin qabu adda baaftanii akka inni hidhaa bahu irratti hojjechuu. Kan dhugaa baasuu danda'u obboleessa isaa tokkicha qofa. Lammaffaa ijoolleen fira isaa tan gartee naannoo Baduruu Saadaa